Jooyaa daawwattoota imaltuu Oromiyaa 11 imala keenyaan guyyaa har'aa magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 215 fagaannee kallattii kibbaatiin godina Arsii Lixaa aanaa Nageellee Arsiitti argamna. Bakki itti argamnu kun immoo qarqara Hara Laangannooti. Riizoortiiwwan qarqara Hara Laangannoo irratti argaman hedduun isaanii yaadannoo ijoollummaa hedduu keenyaati bara 1990moota keessa 80moota keessa. So guyyaa har'aa gara riizoortiiwwan kanneen keessaa riizoortii tokko filannee gara keessaa seennee kan isin daawwachiisnu ta'a. Riizoortiin guyyaa har'aa isin daawwachiifnu immoo riizoortii Waabee Shabalee yeroo ammaa kana immoo ijaa jalatti hammatamee buluu irratti argamu. Gara keessaa seenee isin daawwachiisaa qophii imaltuu Oromiyaa 11 wajjin an Markabuu Adamiiti. Nafaana bu'aa. Riizoortiiwwan qarqara Hara Laangannootitti argaman keessaa tokko kan ta'e ija Waabee Shabalee irratti argamna. Riizoortiin kun akkuma hedduun keessan beektan yaadannoo ijoollummaa namoota baay'eetitti yeroo gannaa yeroo barnoonni cufaman barattoonni baay'een gara kana dhufuun maatiidhaan magaalota gurguddaa irraa naannawa kanatti dhufanii bashannanuun baratamaadha. Harri Laangannoo akkuma beekamu sulula qiinxamaa guddicha biyya Middle East yookiin immoo baha jiddu galeessaa irraa ka'ee hanga Moozaambikiitti fuulla'u keessatti argama. Amaloonni naannoonni sulula qiinxamaa qaban immoo amala gammoojjummaati. Lafa gadi bu'aa sulula keessatti waan argamaniif gammoojjummaa qabu. Haroonni akka Laangannoo naannawa sulula qiinxamaa kana keessatti argaman haroota akka Hara Dambalii, Hara Shaallaa, Abijaataa, Laangannoo dabalatee Hara Abbayyaa, Caamoo, Turkaanaa Keeniyaa keessatti argamu dabalatee haroonni kunniin sulula qiinxamaa keessatti argamu. Lafa naannawa baay'ee ho'aa irratti argamu. Amma nuti argamnu Laangannoo biratti qilleensi gammoojjaa baay'ee ho'u ta'ee naannawa kana yoo dhaabbatan immoo akka nama bosona keessa dhaabbateetitti qilleensi asirraa dhufu dambaliin isaa haara galfii akkasumas qabbana namaa kennaa. Irra deebiidhaan ammallee Laangannootti argamna. Aktiivitiiwwan Laangannoo keessatti yookiin immoo Waabee Shabalee keessatti taasifaman maal akka ta'an immoo dursa riizoortii kanaa wajjin taanee tokko lamaan kan isinitti agarsiisnu ta'a. Ammallee turtiin keessan imaltuu Oromiyaa 11 wajjin haa ta'u nu wajjin tura. Akkuma beekamu biyya kana keessatti riizoortota bebbeekamoo keessaa riizoortota umurii dheeraa lakkoofsisan keessaa riizoortiin ija Waabee Shabalee isa tokkodha. Ija Waabee Shabalee riizoortiin maqaa adda addaadhaan waamamaa tureera. Jalqaba irratti akkuma beekamu otoo gara tajaajila riizoortiin kennitti lammiilee biyya alaatiin naannoo Hara Laangaannootti qabeenya uumamaaf as argitan kana fakkaatu qarqara sanatti kan hundaa'e ta'ee piraayiveetii yookaan dhuunfaadhaan manneen qarqara Hara Laangaannootti ijaarratanii keessatti bashannanaa turan jechuudha. Maatii isaanii ol waamanii keessumaa lammiileen biyya Xaaliyaanii irraa dhufan jechuudha. Booda keessa mootummaa Dargiitiin wanti kun qabeenyummaa mootummaa jala galee qabeenyummaa mootummaatiin immoo waggaa tokkoof lamaaf immoo buufata waan biraadhaan tajaajilaa tureera. Akka humni waraanaallee keessa buufatee tureera. Bara 1960moota keessa immoo riizoortiitti tajaajila hoteelaatti hundaa'ee dhaabbata Waabee Shabalee jedhamu jalatti hundaa'ee hoteela tajaajila kennaa tureera jechuudha. Kana booda darbaa dabarsaa mootummaa jalatti bulaa dhufee amma akka naannoo Oromiyaatti dhaabbata misooma mootummaa jala seenee dhaabbata ijaa deevelopper jalatti damee isaa tokko ta'ee tajaajila hoteela riizoortiif kennaa jira jechuudha. Biyyi keenya hawwata tuurizimii hedduu qabdi kan namtolchee fi kan uumama. Laangaannoo adda kan isa godhu yeroo baay'ee waa'ee Laangaannoo sirbameeraa fi waa'ee Laangaannoo miidiyaa adda addaatiin nama dhuunfaatiin dubbatameeraaf garuu namni baay'een ammas sadarkaa sirbaatti beekamalee gadi ba'een ilaalu jechuudha. Asitti wanti adda godhu akkuma isin argitan bishaan kun Golden Lakeedha. Namni akka tasaatti beach areaansa baay'ee bal'aadha. Naannoo Laangaannoo namni dhufee al tokkicha bashannanuu qofa miti.
Naannoo Rift Valley keessa adda kan isa godhu Laangaanoon ija Waabii Shabalee namni dhufee tokko paarkiin dhiyeenyaan itti jiru paarkiin Abiyaataa Shaallaa naannoo keenya jira. Bineensota naannoo keenya qofaatti endemic ta'an endemic animals jiran endemic birds fi naannoo keenya qofaatti kan argamanii simbirroota adda addaa kana uumama akkas bareedu kana ilaalee itti bashannana jechuudha. Lammaffaa immoo biyya kana keessa leekii adda addaatu jira. Garuu leekiin jiraachuu qofatu hin ta'in leekiin bashannanaaf baay'ee namatti tolu. Beach sand beach qabas keessatti ilaaltan kana daa'imnis jaarsoliinis maanguddoon namni hundumtuu umurii kamiyyuu asitti bashannanuu danda'a jechuudha. Bishaan keenya immoo gadi fageenyas hin qabu. Akkuma isin argaa jirtan kana Laangaanoon bashannanaaf kan inni tolu qilleensi isaa baay'ee favorabiliidha. Hin qorru, hin ho'u, haalli qilleensaa isaa baay'ee namatti tola. Tokko immoo highway irratti argamna. Daandiin baay'ee salphaa kiiloomeetira 200 kan hin caalle Finfinnee irra namni hoofee dhufu sa'aatii 2 hin fudhatu jechuudha. Asoolee bashannanee deebi'ee gara magaalaa guddittii Finfinneetti kan dhufan baay'een isaanii achirraatti deebi'uu danda'u jechuudha. Yoo as bulan immoo akkuma isin argitan kana teentiidhaan nyaata idil addunyaadhaaf nyaata aadaa naannoo keenyatti beekamaa ta'an hunduma isaa kan qopheessinee eegaa jirru ta'uudha. Egaa akkuma beekamu xiyyeeffannaa mootummaan damee tuurizimiidhaaf kenname kun hunduma keenyaaf ifaadha. Piilaarota 5 mootummaan qabatee ka'e keessaa dameen tuurizimii tokko. Ija developeriinis kaayyoo kana xiyyeeffateetu akka ijaatti waajjira muummeessa magaalaa Finfinneetti hundeessee piilaarota riizoortii misoomsuu fi riil isteet developmentii irratti hojjeta. Kana keessaati naannoo Laangaanoo akkuma ati jettee tuuristii gosa hundumaatu jira. Uummataa fi hawaasa naannoo Laangaanoo gaafa fudhattu tuuristii wajjin kan guddatanii amala tuuristii keessummeessuudha. Hojiin isaanii bu'uurri hawaasi naannoo kana walitti hidhamiinsa tuuristii wajjin qaba jechuudha. Naannoo Laangaanoo akkuma beekamu nageenya amansiisaatu jira. Tokko ammayyuu irra caalaa tuuristoota biyya alaati kan as dhufan baay'een isaanii dhufanii bardi wochariin jiru uumama kan ajaa'ibsiifatan as keessatti dhufu. Inni kan biraan immoo tuur opereeteroota haayiking giruupsii garee gareedhaan dhufanii qarqara alaa Laangaanoo kanatti bashannanaa oolanii bulanii deebi'u. Haalli nageenya Laangaanoo jiru baay'ee mishaa fi akkuma isin beektanii akkuma isin bultanii argitanis as keessaa kana fakkaata. Amma garuu tuuristiin idil addunyaa fi biyya keessaas baay'ee filoonsa dabalaa jira jechuudha. Nutis akka dhaabbata ija developeriitti sadarkaa isaa eegsisaa jirra. Fakkeenyaaf riizoortota keenya qabnu Wancii Kiraater Leek kan itti argamu dabalatee Laangaanoo lakkoofsa 1, Laangaanoo lakkoofsa 2 kan ija Waabii Shabalee urka uumamaa bokkuudhaa qabnu jalqabee tuur inda tiraavelii kanaan dabaallee sadarkaa isaa star reetingii kennuudhaa fi sochii irratti argamna jechuudha akka dhaabbata ija developeriitti. Kaayyoon mootummaanis dhaabbanni keenyas qabatee ka'e namni sammuu isaa keessa riizoort gaafa jedhamu akkuma durii sanatti ilaala. Nama maatii ijoolleen isaanii qabeenya qabanii yookaan immoo maatii warri isaanii taayitaa qabaniin qofa kan itti bashannanudha. Nuti kana cabsineeti akka dhaabbata misooma mootummaa tokkootti jalqaba ofirraatii kaata. Riizoortii keenya amma ilaaltee as keessatti namoonni gatii gadaanaadhaan as keessa dhufanii namoonni hawaasa naannoo irraa kaana koomunitii qabannee deemna. Koomunitiin naannoo Laangaanoo jiru asiitii hanga hawaasaatti dhiyeenyarra kan jiranii asii hanga baatuutti qarshii birrii 100 qofaan seenanii mooraa kana keessatti bashannananii galaa jiru jechuudha. Kanaaf kaayyoon keenya kana akkuma ija developeriitti tokko riizoortiin naannoo jiru koomunitii naannoo jiru keessa misoomsee koomunitii wajjin walitti hidhamee deemuu qaba. Koomunitii as keessa jiru qophaasa isolate ta'ee riizoortiin addatti jiraatu hin qabu. Inlaandi tuurizimiidhaa fi intarnaashinaal tuurizimii immoo adda baasnee yoo ilaallu yeroo baay'ee riizoortota jiranitti lammiilee biyya alaatu fayyadama. Lammiileen biyya alaa kuni baay'een isaanii naachuraali as jiru kana diskaavar gochuu waan barbaadanii fi isaan asitti ni fayyadamu jechuudha. Garuu nuti akka addaatti barattoota dhaabbilee miti mootummaa dhaabbilee mootummaa adda addaa dhufanii fi gatii gaayyee gadi hir'isne namni biyya isaa akka baru kan hin gonnu jechuudha. Namni iddoo kana dhufee argee bashannana iddoo kana jiru, haala qilleensa mijataa iddoo kana jiru, simbirroota iddoo kana jiru, hawwata tuuristii iddoo kana jiru. Lammiileen biyya keessa jirtanis biyya ala jirtanis gaafa biyya Itoophiyaa jedhamtu kana the land of origin jedha mootoon tuurizimii ministeerri tuurizimii qabatee ka'ee jiru amma biyya kana dhuftanii utuu Laangaanoo hin daawwatin hin deebina. Laangaanoo kottaati ilaalaati isinis arguun amanuudhaan isiniin jedha. Kottaa bashannanaa nuti immoo qophoofne isin eegnan jedhaani ulfaadha.
Seenaadhaan gara duubaalee deebinee laangannoo keessa naannoo irratti argamna. Manni asii na dalgatti argitan kun immoo manniin kanaan dura bara durii xaaliyaanonni asitti hojjetanii xaaliyaanonni jalqaba yeroo naannawa kana diskavar godhan uumamaa wajjin naannawa kanatti bashannana taasisaa biyya Awurooppaa yookiin immoo xaaliyaan keessatti yeroo waqtiin jijjiiramu waqtii laangannoon itti mijataa ta'etti naannawa kana dhufanii akka jiraataa turan seenaan kahimu. So manneen jireenyaa isaan laangannoo irratti dalagan iddoo hedduu jira. Akkasumas gara Afrikaa vakeeshinii illee akkasumas gara ijaa biraanchii biraatu jira. Kun hagam akka laangannoon turizimiidhaaf iddoo olaanaa qabu akkasumas turistoota biyya alaatii fi lammiileen biyya alaa hagam akka laangannoo filatanii iddoo kanatti bashannanaa turan kanneen agarsiisan keessaa manneen kun tokko ammallee imaltuu keenyaan laangannoo keessa naannofnee waan jiran isinitti agarsiisuu itti fufnaa waliin turaamu. Sanbatan irratti Finfinnee fi magaalota biraa gurguddaa naannawa kana jiran Itoophiyaa keessatti namoonni gara kana dhufuudhaan sanbatan irratti yeroo gaarii asitti dabarsu. Akkasumas gara kana dhufanii yeroo gaarii asitti dabarsuun agas hunda waan maallaqa guddaa isin baasisuu miti. Naannawa kana kan jiran immoo iddoo bultii siree ammayyaawaa ta'an qeenxee isaaniitu jira. Naannawa kana dhuftanii qilleensa as jiru kana jedhee jechaan isinitti himuu hin danda'u. Dhuftanii arguu qabdu. Akkuma jalqaba isinitti himuuf yaale harri laangannoo yookiin immoo horri laangannoo hora uumamni wal qixxeessee bashannana namaatiif akkasumas qurxummiileef dhugaatii bineeldotaatiif akkasumas looniitiif bakka ta'us hora laangannoo bakka jedhamutu jira. Gara kanaan loowwantu dhugaa. Aktiivitiiwwan hara kanarratti taasifaman keessaa ijoon ashawaa yookiin immoo saandii irratti kubbaa miilaa taphachuu, kubbaa saaphanaa taphachuu, guluffii fardaa. Namoonni gara kana dhufanii immoo uumama wajjin turtii addaa taasisuu barbaadan ruumii yookiin immoo iddoo bultii sireetiin alatti teentiidhaan yookiin sharaadhaan bakka kana buluu danda'u. Ganama irratti immoo yeroo hirribaa ka'an dursanii namoonni qarqara haraa kana bulan biiftuu ganama aduu baatu enjoy gochuu danda'u. Kun uumaan laangannoo badhaasee keessaa muraasa. Eenyu laangannoo dhufee daawwachuu qaba? Egaan daawwattoota keenya imaltuu keenya torban kanaatiin qarqara hara laangannoo irratti argamu riizoortii ija Waabee Shabaleetti turtii kana fakkaatu taasisneerra. Akkuma jalqaba isiniin jedhee iddoon kun bashannanuuf haara galfachuudhaaf namoonni hojiidhaan dhiphatan bakka kana dhufanii yeroo gaarii dabarsuu danda'u. Nullee kanumaaf imaltuu keenyaan torban kanatti as filannee isin biraan gahuuf jaalanne jechuudha. Torban imaltuu biraatiin kan walitti deebinu ta'a. An Markabuu Adam ture nama torbaanii nu taasisu. Yooyaa daawwattoota imaltuu Oromiyaa 11 imala keenyaan guyyaa har'aa magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 215 fagaannee kallattii kibbaatiin godina Arsii Lixaa aanaa Nageellee Arsiitti argamna. Bakki itti argamnu kun immoo qarqara hara laangannooti. Riizoortiiwwan qarqara hara laangannoo irratti argaman hedduun isaanii yaadannoo ijoollummaa hedduu keenyaati bara 1990moota keessa 80moota keessa. So guyyaa har'aa gara riizoortiiwwan kanneen keessaa riizoortii tokko filannee gara keessaa seennee kan isin daawwachiisnu ta'a. Riizoortiin guyyaa har'aa isin daawwachiifnu immoo riizoortii Waabee Shabalee yeroo ammaa kana immoo ijaa jalatti hammatamee buluu irratti argamu. Gara keessaa seenee isin daawwachiisaa qophii imaltuu Oromiyaa 11 wajjin an Markabuu Adamiiti. Nafaana bu'aa.
Rizoortiiwwan qarqara hara laangannootitti argaman keessaa tokko kan ta'e ija Waabee Shabalee irratti argamna. Rizoortiin kun akkuma hedduun keessan beektan yaadannoo ijoollummaa namoota baay'eetitti yeroo gannaa yeroo barnoonni cufaman barattoonni baay'een gara kana dhufuun maatiidhaan magaalota gurguddaa irraa naannawa kanatti dhufanii bashannanuun baratamaadha. Harri laangannoo akkuma beekamu sulula qiinxamaa guddicha biyya Middle East yookiin immoo baha jiddu galeessaa irraa ka'ee hanga Moozaambikiitti fuulla'u keessatti argama. Amaloonni naannoonni sulula qiinxamaa qaban immoo amala gammoojjummaati. Lafa gadi bu'aa sulula keessatti waan argamaniif gammoojjummaa qabu. Haroonni akka laangannoo naannawa sulula qiinxamaa kana keessatti argaman haroota akka hara Dambalii, hara Shaallaa, Abijaataa, laangannoo dabalatee hara Abbayyaa, Caamoo, Turkaanaa Keeniyaa keessatti argamu dabalatee haroonni kunniin sulula qiinxamaa keessatti argamu. Lafa naannawa baay'ee ho'aa irratti argamu. Amma nuti argamnu laangannoo biratti qilleensi gammoojjaa baay'ee ho'u ta'ee naannawa kana yoo dhaabbatan immoo akka nama bosona keessa dhaabbateetitti qilleensi asirraa dhufu dambaliin isaa haara galfii akkasumas qabbana namaa kennaa. Irra deebiidhaan ammallee laangannootti argamna. Aktiivitiiwwan laangannoo keessatti yookiin immoo Waabee Shabalee keessatti taasifaman maal akka ta'an immoo dursa rizoortii kanaa wajjin taanee tokko lamaan kan isinitti agarsiisnu ta'a. Ammallee turtiin keessan imaltuu Oromiyaa 11 wajjin haa ta'u nu wajjin tura. Akkuma beekamu biyya kana keessatti rizoortota bebbeekamoo keessaa rizoortota umurii dheeraa lakkoofsisan keessaa rizoortiin ija Waabee Shabalee isa tokkodha. Ija Waabee Shabalee rizoortiin maqaa adda addaadhaan waamamaa tureera. Jalqaba irratti akkuma beekamu otoo gara tajaajila rizoortiin kennitti lammiilee biyya alaatiin naannoo hara laangaanootti qabeenya uumamaaf as argitan kana fakkaatu qarqara sanatti kan hundaa'e ta'ee piraayiveetii yookaan dhuunfaadhaan manneen qarqara hara laangaanootti ijaarratanii keessatti bashannanaa turan jechuudha. Maatii isaanii ol waamanii keessumaa lammiileen biyya Xaaliyaanii irraa dhufan jechuudha. Booda keessa mootummaa Dargiitiin wanti kun qabeenyummaa mootummaa jala galee qabeenyummaa mootummaatiin immoo waggaa tokkoof lamaaf immoo buufata waan biraadhaan tajaajilaa tureera. Akka humni waraanaallee keessa buufatee tureera. Bara 1960moota keessa immoo rizoortiitti tajaajila hoteelaatti hundaa'ee dhaabbata Waabee Shabalee jedhamu jalatti hundaa'ee hoteela tajaajila kennaa tureera jechuudha. Kana booda darbaa dabarsaa mootummaa jalatti bulaa dhufee amma akka naannoo Oromiyaatti dhaabbata misooma mootummaa jala seenee dhaabbata ijaa developper jalatti damee isaa tokko ta'ee tajaajila hoteela rizoortiif kennaa jira jechuudha. Biyyi keenya hawwata tuurizimii hedduu qabdi kan namtolchee fi kan uumama. Laangaanoo adda kan isa godhu yeroo baay'ee waa'ee laangaanoo sirbameeraa fi waa'ee laangaanoo miidiyaa adda addaatiin nama dhuunfaatiin dubbatameeraaf garuu namni baay'een ammas sadarkaa sirbaatti beekamelee gadi ba'een ilaalu jechuudha. Asitti wanti adda godhu akkuma isin argitan bishaan kun Golden Lakeedha. Namni akka tasaatti beach eeriyaansa baay'ee bal'aadha. Naannoo laangaanoo namni dhufee al tokkicha bashannanuu qofa miti. Naannoo Rift Valley keessa adda kan isa godhu laangaanoo ija Waabee Shabalee namni dhufee tokko paarkiin dhiyeenyaan itti jiru paarkiin Abiyaataa Shaallaa naannoo keenya jira. Bineensota naannoo keenya qofaatti endemic ta'an endemic animals jiran endemic birds fi naannoo keenya qofaatti kan argamanii simbirroota adda addaa kana uumama akkas bareedu kana ilaalee itti bashannana jechuudha. Lammaffaa immoo biyya kana keessa leekii adda addaatu jira. Garuu leekiin jiraachuu qofatu hin ta'in leekiin bashannanaaf baay'ee namatti tolu. Beach sand beach qabas keessatti ilaaltan kana daa'imnis jaarsoliinis maanguddoo namni hundumtuu umurii kamiyyuu asitti bashannanuu danda'a jechuudha. Bishaan keenya immoo gadi fageenyas hin qabu. Akkuma isin argaa jirtan kana laangaanoon bashannanaaf kan inni tolu qilleensi isaa baay'ee favorabiliidha. Hin qorru, hin ho'u, haalli qilleensa isaa baay'ee namatti tola. Tokko immoo highway irratti argamna. Daandiin baay'ee salphaa kiiloomeetira 200 kan hin caalle Finfinnee irra namni hoofee dhufu sa'aatii 2 hin fudhatu jechuudha. Asoolee bashannanee deebi'ee gara magaalaa guddittii Finfinneetti kan dhufan baay'een isaanii achirraatti deebi'uu danda'u jechuudha. Yoo as bulan immoo akkuma isin argitan kana teentiidhaan nyaata idil addunyaadhaaf nyaata aadaa naannoo keenyatti beekamaa ta'an hunduma isaa kan qopheessinee eegaa jirru ta'uudha.
Egaa akkuma beekamu xiyyeeffannaa mootummaan damee turizimiidhaaf kenname kun hunduma keenyaaf ifaadha. Piilaarota 5 mootummaan qabatee ka'e keessaa dameen turizimii tokko. Ija developeriinis kaayyoo kana xiyyeeffateetu akka ijaatti waajjira muummeessa magaalaa Finfinneetti hundeessee piilaarota riizoortii misoomsuu fi riil isteet development irratti hojjeta. Kana keessaati naannoo Laangaanoo akkuma ati jettee turistii gosa hundumaatu jira. Uummataa fi hawaasa naannoo Laangaanoo gaafa fudhattu turistii wajjin kan guddatanii amala turistii keessummeessuudha. Hojiin isaanii bu'uurri hawaasi naannoo kana walitti hidhamiinsa turistii wajjin qaba jechuudha. Naannoo Laangaanoo akkuma beekamu nageenya amansiisaatu jira. Tokko ammayyuu irra caalaa turistoota biyya alaati kan as dhufan. Baay'een isaanii dhufanii bardi wochariin jiru uumama kan ajaa'ibsiifatan as keessatti dhufu. Inni kan biraan immoo tuur opereetoroota haayiking giruupsii garee gareedhaan dhufanii qarqara ala Laangaanoo kanatti bashannanaa oolanii bulanii deebi'u. Haalli nageenya naannoo Laangaanoo jiru baay'ee mishaa fi akkuma isin beektanii akkuma isin bultanii argitanis as keessaa kana fakkaata. Amma garuu turistiin idil addunyaa fi biyya keessaas baay'ee filoonsa dabalaa jira jechuudha. Nutis akka dhaabbata ija developeriitti sadarkaa isaa eegsisaa jirra. Fakkeenyaaf riizoortota keenya qabnu Wancii Kiraater Leek kan itti argamu dabalatee Laangaanoo lakkoofsa 1, Laangaanoo lakkoofsa 2 kan ija Waabii Shabalee urka uumamaa bokkuudhaa qabnu jalqabee tuurinda tiraavelii kanaan dabaallee sadarkaa isaa star reetingii kennuudhaa fi sochii irratti argamna jechuudha akka dhaabbata ija developeriitti. Kaayyoon mootummaanis dhaabbanni keenyas qabatee ka'e namni sammuu isaa keessa riizoort gaafa jedhamu akkuma durii sanatti ilaala. Nama maatii ijoolleen isaanii qabeenya qabanii yookaan immoo maatii warri isaanii taayitaa qabaniin qofa kan itti bashannanudha. Nuti kana cabsineeti akka dhaabbata misooma mootummaa tokkootti jalqaba ofirraatii kaata. Riizoortii keenya amma ilaaltee as keessatti namoonni gatii gadaanaadhaan as keessa dhufanii namoonni hawaasa naannoo irraa kaana koomunitii qabannee deemna. Koomunitiin naannoo Laangaanoo jiru asiitii hanga hawaasaatti dhiyeenyarra kan jiranii asii hanga baatuutti qarshii birrii 100 qofaan seenanii mooraa kana keessatti bashannananii galaa jiru jechuudha. Kanaaf kaayyoon keenya kana akkuma ija developeriitti tokko riizoortiin naannoo jiru koomunitii naannoo jiru keessa misoomsee koomunitii wajjin walitti hidhamee deemuu qaba. Koomunitii as keessa jiru qophaasa isolate ta'ee riizoortiin addatti jiraatu hin qabu. Inlaandi turizimiidhaa fi intarnaashinaal turizimii immoo adda baasnee yoo ilaallu yeroo baay'ee riizoortota jiranitti lammiilee biyya alaatu fayyadama. Lammiileen biyya alaa kun baay'een isaanii naachuraali as jiru kana diskaver gochuu waan barbaadanii fi isaan asitti ni fayyadamu jechuudha. Garuu nuti akka addaatti barattoota dhaabbilee miti mootummaa dhaabbilee mootummaa adda addaa dhufanii fi gatii gaayyee gadi hir'isne namni biyya isaa akka baru kan hin gonnu jechuudha. Namni iddoo kana dhufee argee bashannana iddoo kana jiru, haala qilleensa mijataa iddoo kana jiru, simbirroota iddoo kana jiru, hawwata turistii iddoo kana jiru. Lammiileen biyya keessa jirtanis biyya ala jirtanis gaafa biyya Itoophiyaa jedhamtu kana the land of origin jedha mootoon turizimii ministeerri turizimii qabatee ka'ee jiru amma biyya kana dhuftanii utuu Laangaanoo hin daawwatin hin deebina. Laangaanoo kottaati ilaalaati isinis arguun amanuudhaan isiniin jedha. Kottaa bashannanaa nuti immoo qophoofne isin eegnan jedhaani ulfaadha. Seenaadhaan gara duubaalee deebinee Laangaanoo keessa naannoo irratti argamna. Manni asii na dalgatti argitan kun immoo manniin kanaan dura bara durii xaaliyaanonni asitti hojjetanii xaaliyaanonni jalqaba yeroo naannawa kana diskaver godhan uumamaa wajjin naannawa kanatti bashannana taasisaa biyya Awurooppaa yookiin immoo xaaliyaan keessatti yeroo waqtiin jijjiiramu waqtii Laangaannoon itti mijataa ta'etti naannawa kana dhufanii akka jiraataa turan seenaan kahimu. So manneen jireenyaa isaan Laangaannoo irratti dalagan iddoo hedduu jira. Akkasumas gara Afrikaa vakeeshinii illee akkasumas gara ija biraanchii biraatu jira. Kun hagam akka Laangaannoon turizimiidhaaf iddoo olaanaa qabu akkasumas turistoota biyya alaatii fi lammiileen biyya alaa hagam akka Laangaannoo filatanii iddoo kanatti bashannanaa turan kanneen agarsiisan keessaa manneen kun tokko ammallee imaltuu keenyaan Laangaannoo keessa naannofnee waan jiran isinitti agarsiisuu itti fufnaa waliin turaamu. Sanbatan irratti Finfinnee fi magaalota biraa gurguddaa naannawa kana jiran
Itoophiyaa keessatti namoonni gara kana dhufuudhaan sanbatan irratti yeroo gaarii asitti dabarsu. Akkasumas gara kana dhufanii yeroo gaarii asitti dabarsuun agas hunda waan maallaqa guddaa isin baasisuu miti. Naannawa kana kan jiran immoo iddoo bultii siree ammayyaawaa ta'an qeenxee isaaniitu jira. Naannawa kana dhuftanii qilleensa as jiru kana jedhee jechaan isinitti himuu hin danda'u. Dhuftanii arguu qabdu. Akkuma jalqaba isinitti himuuf yaale harri laangannoo yookiin immoo horri laangannoo hora uumamni wal qixxeessee bashannana namaatiif akkasumas qurxummiileef dhugaatii bineeldotaatiif akkasumas looniitiif bakka ta'us hora laangannoo bakka jedhamutu jira. Gara kanaan loowwantu dhugaa. Aktiivitiiwwan hara kanarratti taasifaman keessaa ijoon ashawaa yookiin immoo saandii irratti kubbaa miilaa taphachuu, kubbaa saaphanaa taphachuu, guluffii fardaa. Namoonni gara kana dhufanii immoo uumama wajjin turtii addaa taasisuu barbaadan ruumii yookiin immoo iddoo bultii sireetiin alatti teentiidhaan yookiin sharaadhaan bakka kana buluu danda'u. Ganama irratti immoo yeroo hirribaa ka'an dursanii namoonni qarqara haraa kana bulan biiftuu ganama aduu baatu enjoy gochuu danda'u. Kun uumaan laangannoo badhaasee keessaa muraasa. Eenyu laangannoo dhufee daawwachuu qaba. Egaan daawwattoota keenya imaltuu keenya torban kanaatiin qarqara hara laangannoo irratti argamu riizoortii ija Waabee Shabaleetti turtii kana fakkaatu taasisneerra. Akkuma jalqaba isiniin jedhee iddoon kun bashannanuuf haara galfachuudhaaf namoonni hojiidhaan dhiphatan bakka kana dhufanii yeroo gaarii dabarsuu danda'u. Nullee kanumaaf imaltuu keenyaan torban kanatti as filannee isin biraan gahuuf jaalanne jechuudha. Torban imaltuu biraatiin kan walitti deebinu ta'a. An Markabuu Adam ture nama torbaanii nu taasisu.